Magaalaa Adaamaatti tajaajilli dhimma wiirtuu tokko keessatti kennamaa jiru cimee itti fufee jira. Waajjiraaleen mootummaa kanaan dura bakka garaa garaa ta'uun yeroo fi maallaqa tajaajilamtootaa qisaasessaa turuu jiraattonni magaalaa Adaamaa tokko tokko ABS'tti himaniiru. Tajaajilli iddoo tokko gama waliigalaa magaalichaa keessatti eegalames rakkoolee kanneen furaa jiraachuu kaasan. Arrantanaan akka keeyyatti baay'ee miira gammachuu keessan jira. Maaliif yoo jettee duraan waajjira himaataa yoo ta'e bakka biraatti, waajjirri fayyaa bakka biraa, waajjirri kantiibaa bakka biraatti argisiin dafee fooqii irra ol ba'u akka tasaatee waajjirri hunda bakka tokkotti hin argee kun baay'een gammade mootummaan gara kanaan waan sirriitti tarkaanfii sirreeffamaatti fudhachaa jira. Hojii fajjumaata gaarii bulchiinsa gaarii gad diriirsee ታቻው ሰውን በጣም ስለሚበዛ መጉላላትም አለ ምንም አለ እዚህ ጋር ደግሞ በሁለት ደቂቃ ነው የተስተናገርኩት ሰንሰረቲ ነምኒ ዋን ባየቱ ረከቹን ኒጀር ኤርገን ሴኒ አሞ ደቂቃ ለማ ኬሰቲ ዲሚ ኮናፍ ጡሙራሜር namni hundi dhimma isaa gara seektara tokkoo qofatti hin fidu. Kana waan ta'eefis bakki tajaajilaa garaagara osoo ta'ee baay'inni namaa ni hir'ata jedheen yaada. Itti gaafatamaan ittaanaa waajjira kantiibaa obbo Xaayir Hajii rakkoon kenna tajaajilaa madda komii cimaa fi gufuu misoomaa ta'aa turan furamuun hawaasa fayyadamaa taasifamaa jira jedhan. Waajjirri hundi bakka tokkotti tajaajila idilee kanaan dura kophaa kophaatti bittannaa'ee kennu sana wal cinaatti wal hubataa wal deeggaraa karaa iftoomina qabuun karaa baay'ee si'ataa fi qaqqabamaa ta'een tajaajila kennuudha. Inni kun sadarkaa magaalaatti fulbaana sadirraa eegalee laawunchi ta'ee akkuma argitan kana seektarri akka magaalaatti qabnu hundi asitti galee tajaajila kana kennaa jira jechuudha. Fulbaana sadirraa eegaluunis dhimmoonni 28 fi 900 dhiyaachuun ilaalamuus ibsan. Akka magaalaa keenyatti wiirtuu kenna tajaajilaa kana dabalatee naannoo dhimmoota 28 fi 900 ol ta'an ilaallamee 28 fi 800 ol ta'an deebiin sirrii kennamee dhimmoonni muraasni adeemsarra jiru jechaadha, beellamarra jiru. Isaanis amaluma keeziiwwan sanaatiin piroosesii keessa dabruu kan qaban, adeemsa garaagaraa keessa dabruu kan qaban waan ta'eef beellamarra jiru jechaadha. Kanarraa kaanee gaafa laallu baay'ina gaafii dhihaatee fi baay'ina deebii kennamee wal bira qabdee gaafa laaltu baay'ee walitti dhihaataa jechuudha. Kana jechuun deebii battalaa namni argachuu eegaleera. Tajaajila dijitaalessuu wal qabatees abbootiin dhimma akkaataa mana ta'anii keessummeeffamuu danda'anis diriiruun hojiirra oolaa jira jedhan. Inni tajaajila keenya dijitaalessuudha. Karaa siistemaatik ta'een siistema fayyadamanii onlaayinii tajaajila kennuudha. Inni kun seektaroota baay'ee irratti shaakalamee gara qabatamaattis galee onlaayinii tajaajila kennuun eegalameera seektara hedduu irratti. Naannoo seektara 12 ta'an irratti immoo yeroo ammaatti yeroo shaakalaa xumurachaa jiru jechaadha. Akkuma yeroo shaakalaa xumurataniin isaanis kallattiidhumaan onlaayinii tajaajila kennuu kan eegalan ta'a. Inni kun tuttuqqii abbaa dhimmaa fi ogeessaa hambisaa, tuttuqqii abbaa dhimmaa fi hooggansaa hambisaa. Fuula walitti dhufuun hin barbaachisu onlaayinii mana isaa taa'ee tajaajila gaafatee tajaajila barbaadu argata. Karaa kanaan komii uummataa rakkoo bulchiisa gaarii kanaan dura yeroo garaagaraatti ka'aa ture isaan furuun ni danda'ama jedhamee akka magaalaatti hojjetamaa jira jechuudha.